Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Hussein Official gaa. Akkaataa email accountii bilbila irraa bade itti deeffattan jechuudha. Email accountii akkasuma bilbila irraa bade emailii bilbilaa wajjin sin jalaa bade ka maqaa isaa hin beekne paaspoortii isaa hin beekne haala kamiin akka deeffachuu dandeessan. Email adreesii bilbilli sin jalaa fudhatee bade yookaan bilbilaa waliin bade yookaan immoo bilbila keessan yoo maqaa isaa hin beekneef akkasuma emailii sun paaspoortii gaddeeffachuu dandeessan isin agarsiisaa viidiyoo kana keessatti emailii paaspoortii isaa hin beekne haala kamiin akkasii emailii sana argachuu dandeessan. Gmail accountii ka TikTokiin baname ka Facebookiin baname ka YouTubein baname yoo ta'e illee emailii takka maqaa isaa yoo wallaaltan haala kamiin akka argachuu dandeessan isin barsiisaa viidiyoo kana keessatti. Kana isin agarsiisan namoonni haaraa taatan channel YouTube Hussein Official kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Channel kana subscribe yeroo gootan ol keetti gubbaa kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo kana yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dagatinaa. Laayikii tuqaa isin jira. Laayikii tuquun waan akka sirraa hir'isu garuu ana faayidaa guddaa qaba. Laayikii tuquudhaan yaadaa fi gaafii qabdan komenteetti gaafadhaa. Gaafii kana nama komenteetti na gaafate jiraachuu email accountii bilbilarraa bade yookaan bilbilli fudhatee bade haala itti deeffattanuu haala kamiin deeffachuu dandeenya sayiduu nama na gaafate jiraachuu gaafii kana. Hanga dhumaan hordofaa isin jira bilbila keessarraa email accountii bade sana bilbila waliin ka bade isaa deeffachuudhaaf Google irra seennee waliin ilaallaa jechuudha. Email sana paaspoortii isaa hin beekne haala kamiin akka deeffachuu dandeessan. Email jechuun awwala keessin agarsiisu. Email sana deebisuudhaan duratti bilbila keessarraa Gmail accountii sun maqaa gubbaa jiru baruu qabdu. Tokkoffaa maqaa gubbaatti banamee jiru. Maqaa kana yeroo isin bantan emailii yeroo maqaatti naqattan maqaa wajjijjiirra isinii ka'a jalatti. Isin garuu ka isin yoo diqqata barreeffama xixiqqaa emailii jala jiru sana lakkoofsaa fi qubee xixiqqaan barraa'u sana yoo hin beekne barreeffama emailii deeffachuun duratti emailii kana yoo barreeffama xixiqqaa emailii sana ka Google isinii kenna sana yoo hin beekne maqaa gubbaa jiru baruu qabdu jechuudha. Maqaa emailii sana ka gubbaa jiru maaliif maqaa sana deeffachuu danda'ama. Emailii sana barreeffama yoo beektan bareedaadha. Barreeffama jala kanaa yoo beektan yoo hin beekne immoo maqaa emailii yeroo bantanuu sana yaadachuu qabdu jechuudha. Maqaa keessanii maqaa abbaa keessanii ka emailii yeroo bantan sana ittiin bantan yaadachuu qabdu jechuudha. Sana booda maal gootu bilbila keessarraa sana booda emailii kaa deeffachuudhaaf Google irra seenuudhaan walii ilaallaa karaa hedduun deebi'a siitingii bilbilaa irra deebuu danda'a. Google irra keessantanii piroofaayilii keessan tuquudhaan sana booda adda anaazar akkaawunti bakka itti tuqxuqan jalla piroofaayilii keessan eega tuqxanii adda anaazar akkaawunti bakka itti tuquudhaan keessanii seentu jechuudha. Eega keessa seentanii gara siitingii yookaan immoo gara emailii deebisuu isin geessaa jechuudha. Haala kanaa isinii baasa. Asirratti yoo emailii sana beektan sanduuqa kana keessatti ni galchitu. Emailii sana barreeffama isaa yoo beektan yoo barreeffama emailii sanaa hin beekne immoo forget email bakkeetti tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Forget email bakkeetti sana booda haala kanaas ni baasa. Inni kun recoveryidha. Yoo diqqata emailii sana jala lakkoofsa bilbilaa keessan jiraate yeroo bantanii kaatan yoo diqqata email accountii sana kasin jala bade sana jala lakkoofsi bilbilaa jiraate lakkoofsa bilbilaa keessanii asirratti naqxu jechuudha. Yoo emailii sana jala lakkoofsi keessan jiraate yoo immoo lakkoofsa bilbilaa jalaa hin qabaanne yookaan lakkoofsa bilbilaa yoo jala jiraate itti naqxanii lakkoofsa bilbilaa yoo itti naqxan isinii baha jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa itti naqxanii jettan emailii sana jala yoo jiraate lakkoofsi asirra galchitan kun emailii keessan sana jala yoo jiraate isinii baha jechuudha. Neekstii gootu lakkoofsa itti naquudhaaf. Sana booda maqaa email eega lakkoofsa itti naqxanii ni barbaadu jirtu amma emailii sana. Maqaa emailii sanaa yeroo bantanuu ka gubbaatti barraa'e sana ni yaaltu jechuudha. Maqaa emailii sana maqaa isaa ni yaaltu yookaan maqaa isaanii mokkatu. Maqaa keessan fakkeenya namoonni baay'ee yeroo awwalaa maqaa ofiitiin waan banatanuu fi maqaa keessan ni mokkortu jechuudha. Yoo maqaa keessaniin banattee raattanii akkasii yaadachuu qabdu jechuudha. Giddeetaa waan akka baruu qabdu. Maqaa emailiin baname lakkoofsa emailii sana akka Google isinii kenna sanatti tokko baruu qabdu jechuudha. Kana booda neekstii gootu yoo maqaa sana beektan maqaa emailii sun ittiin baname yoo bartan haala kanaan naannessee yoo maqaa emailii ittiin baname sun tikikkidii ta'e isinii barbaada dafee isinii fidaa jechuudha. Barbaade kun haala kanaa isinii baasa. Yoo maqaa emailii gubbaa jiru sun tikikkilii ta'e haala kanaa fidee isinii baasa jechuudha. Email accountii sana. Kana moo ka biraati isinii jedha. Yoo emailiin sun kan keessan ta'e kana ittanii irra tuqxan. Yoo immoo kan keessan itti taane use another account bakka itti tuquudhaan accountii ka biraati ittanii ka biraa ilaaluu qabdu jechuudha. Yoo emailiin asirratti isinii baase kun kan keessan hin taane kan isin barbaadaa jirtan sana hin taane jechuudha. Yoo emailiin kun sana ta'e immoo irra gad tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf dudduuba deebi'ee isin agarsiisa. Asirratti walaatti deebi'ee isin barsiisa. Email forget email yeroo tuqxan gara asirratti kan isin galchuu emailii sana yoo barreeffama beektan ni galchitu. Fakkeenyaaf emailiin sun fakkeenyaaf meeqa ta'uu danda'a. Yoo dogoggora ta'es akkuma takka ni yaaltu. Fakkeenyaaf maqaa keessan walitti buttanii emailii sana lakkoofsa keessa buuftanii yoo yaadachuu dandeessan. Yoo immoo yaadachuu dhabdan lakkoofsa bilbilaatti keessa sana galchuu qabdan. Lakkoofsa bilbilaa yeroo emailii sana bantan bilbila keessaa qabdanuu ni galchitu jechuudha.
bilbilaan quudhaan neekstii gogotan haala asii baasaa maqaa imeeliiti. Maqaa imeelii sanaa yaadachuu qabdu. Fakkeenyaaf imeelii sanaa yoo maqaa imeelii sanaa hin beekne maqaa dogoggoraa barreessitan yookaan maqaa dogoggoraa takka yoo barreessitan inni nu dogoggora isiniin jedha jechuudha. Yoo maquma takka yoo kaatanii barreessitan fakkeenyaaf maqaa kana yoo dhiqatan maquma takka fakkeenyaaf maqaa sun likkii hin taane barreessanii yoo neekstii gootan barreeffama keessa yoo imeeliin maqaa sanaan imeeliin jiraachuu dhiisuu isinii barbaada jechuudha. Maqaa kan keessan sanaan yoo imeeliin jiraate haala kanaa isinii barbaade isinii fida yoo maqaa sanaan imeeliin banamee jiraate haala kanaa isinii baasa. Amma imeelii kun maqaa keessan yeroo imeelii bantanuu ni yaadattu jechuudha. Maqaa sana barreessitan haala kanaa fidee kanaa jedhee isin gaafata jechuudha. Irra deebitanii maqaa sana yoo tikikkilii hin taane yoo isinii baasuu dide maqaa imeelii gubbaa jiru sana ni barreeffattu jechuudha. Maqaa imeelii yeroo bantan sana awwala maqaa ofiitiin godhatu yeroo lammaffaa garuu maqaa biraatiin godhatu jechuudha. Neekstii gochuudhaan yaaluudhaan haala kanaa yoo isinii baasee imeeliin sun sana ta'e irra gaxuqxu imeelii sun yoo bilbila keessan keessa hin jirre jechuudha. Sana booda paaspoortii imeelii sanaa isin gaafata. Paaspoortii imeelii sanaa yoo beektan itti naquudhaan gara fuula duraa deemtu. Yoo hin beekne immoo foroogeet paaspoortii fayyadamtu ganjallaa dhuftanii. Foroogeetii yoo fayyadamtan inter paaspoortiidha. Paaspoortii ammallee itti mokkoreedha. Itti yaaleedha paaspoortii. Hin beeku jechuudhaan asirratti tiraay aazar wayii bakkeetti tuquudhaan paaspoortii isaa hin beekottanii dabarfattu jechuudha. Asirratti yoo dhiqata imeeliin sun yeroo bantanu paaspoortii isaa bilbila keessatti paaspoortii hin qabaanne ofumaan isin galcha imeeliin sun yoo paaspoortii hin qabaanne. Tiraay aazar wayii yeroo isin tuqxan ofumaan isin galcha. Kontinuudha. Abdeetachuun paaspoortii uummadhuudha. Kontinuun imeelii sana gad deebisee bilbila keessatti jechuudha. Imeeliin sun yoo paaspoortii hin qabaanne isin dabarsaa jechuudha. Haala kanaan yoo isin paaspoortii hin beekne agir jechuun amma imeelii sana gabbuufattanii jirtu jechuudha. Waan bilbila keessa irratti gad deebi'aa jira jechuudha imeeliin sun. Kanaafuu imeelii akkaawuntii yoo dhiqata badee wantoota lama yaadachuu qabdu. Maqaa imeelii sanaa lakkoofsa bilbilaa imeelii sana jala jiru yoo hin beekne maqaa imeelii yeroo bantan gubbaatti barraa'u sana yaadattu. Haala kanaan bilbila keessatti yeroo gaddeeffattan asirratti haala kanaa isinii baasa. Yoo barbaadan ispiikii tuquudhaan gaa asirratti ispiikii itti tuquudhaan yookaan immoo neekstii gochuu maandarfachuu dandeessu. Ispiikii jechuudhaanis ni darfattu. Ispiikiin maandarfattu gara googilii isin deebisa gara awwala bakka awwala kaatanitti isin deebisa jechuudha. Imeeliin sun amma bilbila keessatti gad deebi'ee jira jechuudha imeelii akkaawuntiin. Kanaafuu Gmail akkaawuntii bilbila irraa isin jalaa badee haala ammas nagarsa hundeeffachuu dandeessa jechuudha. Namoonni immoo haala kanaan isinii deebi'uu dide imeelii sana barreeffama imeelii sana mokkoru yaaluu qabdu bakka inni jiru. Fakkeenyaaf yoo dhiqata feesbuukiidhaan bantanii jiraattan feesbuukii isin jala galtanii feesbuukiidhaan bantanii yoo jiraattan yookaan feesbuukii jala kaa'attanii yoo jiraattan feesbuukii irra seenuudhaan imeelii sana feesbuukii jala arguu dandeessu. Fakkeenyaaf bilbila keessan keessa hin jiru feesbuukii irra jiraate deebi'uu danda'a. Tiktookiidhaan bantanii tiktookii waa biraatiin deeffattanii yoo tiktookii jala jiraatallee argamuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu imeelii akkaawuntii bilbila irraa badee haala ittiin deeffattanuu hedduutu jira. Kanaafuu haala kanatti mokkora. Haala kana yaalaatii haala kana mokkora. Namoonni isin didoo jiraattan komanteetti naa barreessaa. Akkasuma viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheer godha. Barnoota dabalataa argachuuf sabaskaayibii godhaan hordofaa isiniin jedha. Hanga barnoota kutaa itti aanutti walitti deemutti nagaan tura. Galatooma.